Baga ayyaana dhaloota Kiristoosiin nagaan geessan. Ayyaana kanas maal jettu? Gannaa, gannoo, qillee moo maqaa biraa qaba? Nutti hima. Guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee keessatti sagantaa guddaatu ture. Sagantaa kanas faarsaa yaalaaf zimmaaree yookiin immoo faarsaa kumaa kitilaa jedhaniin ayyaanni kun gara caaluu mana keessatti kabajamaa ture. Waggoota sadan darban garuu keessumaa magaalaa Finfinnee Bataskaana Boolee Madaanalamitti bakka hordoftoonni amantaa Ortodoksii baay'inaan argamanitti kabajamaa ture. Guyyaa kaleessaa yeroo jalqabaaf addabaabayii guddicha magaalaa Finfinnee addabaabayii Masqalaatti sirna ho'aan kabajameera. Akka kanneen kana qopheessan jedhanitti namooti 200,000 ol ta'an sagantaa guyyaa kaleessaa irratti hirmaataniiru. Kantiibaa magaalaa Finfinnee dabalatee namoonni kaan sagantaa kana televezyiinii biyyaalessaan illee daawwatan dinqisiifataniiru.